Hi, what's up? Akkam nagaa keessanii fayyaadhaa jirtu. Walitti deebinee jirraa maatisii kutaa kurnaffaatiin yuunit 1dhaa jalqabnaa. Kitaabni kunis kan fudhate ministeera barnootaa kan isheen qopheessite. Jalqaba irratti wanni ilaallu relation and function dha. Function maali? Relation yoo hariiroo fi function jechuun wanni jennuun maali? Wanni takka fuunee waan takka keessa keenyee fakkeenyaaf maallaqa tokko as keessa maallaqa keenyee gizii maallaqa kanninee meeshaa biraa fudhannu isatti function maalli akkasiisanii function jechuudha. Relation jechuun walitti dhufeenyi isaan lamaanii maalii jechuudha. Outcome of this unit by the end of this unit you will be able to boqonnaa kana erga xumurtanii booda wanni isin beekuudha qabdanii jechuudha. Tokkoffaan define the relationship. Hariiroo maalii ibsita? Functioniin maalii ni ibsina? Identify the type of function. Type functionidha jechuudha. Functioniin gosoota functionidha jechuudha. Sketch the variation type of relationship and function. Garaagarummaa gosoota sketch goonanii kaafna giraafiidha achi booda ni agarsiifta jechuudha. Giraafii irratti gosoota riileeshiniitii fi fankshinii jechuudha. Taayippii isaanii gosoota isaanii jechuudha. Fakkeenyaaf riileeshiniin akkamii fankshinii akkamii jechuudha. Outcome of unit of contentiin unitii kana unitiin kun ammatu maali? Riileeshinii, fankshinii fi appilikeeshinii riileeshiniitii fi fankshinidhaati jechuudha. Uumama sadeen kana boqonnaa tokkichaa kana keessatti ibsinaa jechuudha. Review exercise ilaalla achi booda hin xumuramaa jechuudha boqonnaan tokko. Keywords jechi ijoo wanni isin beekuu qabdan jechuudha. Jechi ijoon leading coefficient leading coefficient wanni jennuun tun maalii jedhni bara. Vertex maali? Linear function maali? X intercept maali? Y intercept quadratic maali? Relation jechuun maali? Range maali? Constant function maali? Coordinate system maali? Parabola, turning point, combination of function, slope, function, domain, axis of symmetry fi axis isaan kana addaan baasuudha qabdanii jechuudha. Maal akka ta'an tokko tokko isaaniitti ilaalla jechuudha armaa gadiitti. Jechiijoon relation maali hariiroon? Introduction. In order to continue our study of function osoo functionii kana hin jalqabin dura we introduce more general idea of relation. General idea waliigalaa waa'ee relationidha ibsuudha qabnaa jechuudha. As it is name suggest akkuma maqaan isaatu jedhutti the concept of relation is familiar one jechuudha. Relation jechi relationii jechuu wanni inni ibsu konseptii waliinii jechuudha. Familiar yookaan maatii jechuudha. Waliin maatii ta'e jechuudha. Yookaan tokko ta'e jechuudha. Tokkummaa jechuudha agarsiisudha jechuudha. Relationii yookaan hariiroo jechuudha. In our daily life we come across many pattern characterize relationship. Jiruu jiraannu tana keessatti haala jiruu fi jireenya keenya keessatti paaternii karaalee adda addaatiin amaloota adda addaatiin fayyadamnaa jechuudha. Yookaan amaloota adda addaa keessa dabra riileeshiniin kan jennuun kun amaloota adda addaa qaba. Fakkeenyaaf with brother and sister hariiroo obboleessaa fi obboleettiidha. Mother and granddaughter haadhaa fi intala. Father and son ilmaa fi abbaa. Teacher and student barsiisaa fi barataa jidduu riileeshinii jiru jechuudha. Dhiiraa fi dhalaa jidduu riileeshiniin jirtu. Wanni jidduu jiru malee hariiroo yookaan riileeshin jennaan jechuudha. In mathematics also we cross many relationship. Hariiroolee adda addaa keessa dabara akka mathematicsittis such as m is greater than n yoo jenne riileeshiniidha qabanii jechuudha. Riileeshiniin agarsiisu jiru maalidha? M'n irra guddaa n'iiti. Riileeshinii qaban maaliif irra guddummaa fi irra xiqqummaatu jidduu jira jechuudha. In line m is perpendicular to line m. Laayiniin n miidhaaf perpendicularidha. Akkanatti wal tuqaa jechuudha. Waliin tuquun isaanii bakka wal tuquun isaanii maali? Hariiroo waliin qabaachuu isaaniiti ibsiti jechuudha. The constant relation is established the mathematics function form of the function. Jechi
akka maatimaatiksiitti established kan godhe jechuudha. Konseptii riileeshinii kana maal godha? Function akka maalitti established kan godhe the concept of relation established in mathematics. Akka maatimaatiksiitti jechaan kan foormii qabatee jiru jechuudha. The word function jechi functionii jennu kun immoo introduced by the Leebiitiis namichi jedhamuutu jaarraa torbaffaa keessa function waan jedhamu sana fidee function jechuun maali? Function is the defined as special type of relationship jechuudha. Special type of relationship hariiroolee beekamoo yookaan hariiroo maal jedhama? Special bakka hariiroo gaarii ta'e gosoota relationii gidduutti kan qabaatu jechuudha. Jeetti ibsa jechuudha. Type of relationship. Type relationship special kan ta'e jechuudha. As a present unit we shall Cartesian coordinate. Wanni nuti irratti ibsinu boqonnaa kana keessatti Cartesian coordinate ni ibsina. Condition relation to be function hariiroo relation function waliin qaban different type of function functionoota garaagaraa functioning gosoota functionidha kan ta'e and the properties and amaloota isaaniitii yookaan haalota isaaniitii wajjin laalachu takka review pattern jechuun maali? Mee keessa deebinee ilaallu. Write the activity kanaa dalagnume. Pattern akkasiin nu galee jechuudha. Write the number which come first in next jedha. Fakkeenyaaf barreessii lakkoofsa itti aanee dhufu barreessii. Fakkeenyaaf lakkoofsi takka kan as jirti 9 as jirti. Takka kanarraa dhufnee 3 dhaquudhaaf 5 dhaquudhaaf 7 dhaquuf 9 dhaquuf lakkoofsi akkamitti deemuu danda'a sammuu ta'e keessatti imaajin godhiiti himiija lakkoofsa itti aanee dhufuu danda'u. Let's isiniifiin himaa akka itti baratan. Fakkeenyaaf 7 boodaan lakkoofsi dhufu hamii jennee baruudhaaf eenyu jechuudha. Fakkeenyaaf takkaa fi 3 gidduu meeqa jira? Takkaa 3 gidduu meeqa jira lakkoofsi? 2 jira. 5 fi 3 gidduu 2 jira. 5 fi 7 gidduu 2 jira. 9 fi 7 gidduu 2 jira. Amma eega 2 ta'ee amma 9 fi lakkoofsi dhufu sun gidduu 2 jira jechuudhaaf 9 mara 2 idaanaa jechuudha. Akkuma takka irratti hogguu 2 idaana 3 taati. Hogguu 3 irra 2 idaana 5 taati. 5 irratti hogguu 2 idaana 7 taati. 7 irratti hogguu 2 idaana 9 taati. 9 irratti 2 gizee gidduu jiru maali? 9 fi 2 maal ta'a? 10 takka ta'a. 10 takka irra 2 gizee kan 13 akkasitti 2 irratti adeemaa jechuudha. Here is pattern. Pattern jechuun akkana jechuudha kun. Pattern jechuun waan biraatii miti jechuudha. Fakkeenyaaf amma laal asitti ilaallu. Inputiin nidha jedha asitti. Fakkeenyaaf wanni bakka inni tanaan eenyu lakkoofsota kana. Inputii bakka inni warra bu'an jechuudha. Takka 2 3 4 5 jenneen warra jiru kana. Bakka innidhaa gisee takka buutee akkana buufna. Takka kana keessa keenyatti ida'uu 3 jennaan. Takkaa fi 3 gisee waliin baay'ee meeqa ta'a? 2 fi takka. Sorry 2 taata. 2 ida'uu 3 meeqa ta'a ture irratti 5 ta'a. Gardee achi booda 2 fuutama. 2 baay'isuu 2 4 bakka inni tana maal goota 2 buufta. 2 baay'isuu 2 4 fi 7 ta'a jechuudha. Amma gaa eegaa kana baafne booda lakkoofsi gidduu jiru beekuu dandeenya fakkeenyaaf. 5 fi 7 gidduu meeqa jira? 2 jira. Asumara 7 mara 2 haa. Hayyee 3 baay'isuu 2 6 fi 3. 6 fi 3 meeqa? 6 ida'uu 3 9. Hayyee agartee? Haa 2 irratti hidhe 10 2 irratti hidhe 13 2 gisee irratti hidhaan 13 irra 2 15 akkana dhufaa jechuudha. Osoo paatarnii bakka inni lakkoofsa kana akka adeemte jechuudha. Lakkoofsonni kun maal ta'anii warroota bakka innidhaa seenan sanii jechuudha lakkoofsi. Okay. Bifa kanaan ilaala. Paatarnii jechuun as a pattern a pattern regulated the word human made design or abstract idea jechuudha. Laal human made design jechuudha. Yookaan regulate human mind design godhuudhaaf sammuu namaa akka design taatu abstract idea yaada wanta fuuldura akka yaadduuf kan akka godhu maal jedha paatarniidha jechuudha. Paatarniin kun akka akkas godhu jedha. Fakkeenyaaf lakkoofsa kun jedhu isatti aanu maali? Maaltu itti aanu dhufa jettee akka yaaddu jechuudha. Paatarnii jechuun waan akkasii yaaduu jechuudha. As such as element of pattern repeated predictable manner jechuudha. Wanta itti aanee dhufu san jechuudha. Repeat ka ta'ee deddeebi'ee dhufu san
maal jechuudha akka predict goonuuf akka fuulduratti ilaalluuf jechuudha. Fuuldura wanni kun gizee kun dhufe hatti anuu waan akkanaati jennee jechuudha. Fakkeenyaaf amma yoon asii kukkufee caccabe gizeen asii caccabe booda maaliin ta'a jettee wanni yaaddu sun maal jechuudha pattern jechuudha. Pattern defines a regular repeated yookaan recent form of designing identification jechuudha. Wanta takka predict godhuudhaaf yookaan repeated akka wanta deddeebi'aa tokko deddeebi'u asiin gizee kun deebi'oota hatti anu maali jennee beekuudhaaf patternidha jechuudha. Pattern jechuun akka fakkeenyaaf amma asiin 0 jira asiin 0 jira asiin 0 jira hogguu 0 taate booda as boodaan maaltu tutti aanee dhufaa jennee wanni akkanatti deemnee akkan sararri nuti akkanatti wanni nuti irra deemnee akkanatti waan fuuldura sana itti himnu sun maal jechuudha pattern jechuudha. Ashi relationship identify relationship walitti dhufeenya ibsuudha. Finding the logical generation and make prediction akka prediction godhuudhaaf wanta takka fuuldura akka predict godhuudhaaf predict jechuun laaluuf gammatu jechuudha. Kana ta'uun ooltu miti jechuudha afaan oromootiin tilmaama jechuudha. Tilmaamu wanta dhufu tilmaama jechuudha. Fakkeenyaaf akkana jedha even number pattern jedha example kana ilaalle isiniif galamma pattern jedhamanii patternniin 8tti aanee dhufu maali fakkeenyaaf predict haa goonu 8tti aanee lakkoofsa abbaan 3 fakkeenyaaf bifa kanaan dhufuu danda'u lama jennee yoo ta'u 4 jennee 6 jennee 8 jenne 8 jennee maal jenneeti maaltu itti aana 8tti jennee himuudhaaf maal jechuudha fakkeenyaaf dura ilaalla lakkoofsi dura irra jiru maali 2 hatti aanoo 4 hatti aanoo 6 hatti aanoo 8 jidduu lakkoofsota kanaa maaltu jira jennee ilaaluu dandeenya jechuudha dura san laalta booda 2 fi 4 jidduu meeqa jira 2 jira 4 fi 2 jidduu 2 jira 8 fi 2 jira soo maal goota lakkoofsa duraa kanarratti lakkoofsa adeemta jechuudha here fakkeenyaaf 2 ida'uu 2 maal ta'a 4 ta'a 4 ida'uu 2 6 ta'a 6 ida'uu 2 8 8 ida'uu 2 10 10 ida'uu 2 12 maal ta'a jechuudha lakkoofsitti aanu maali 10 12 Jibodoo 14 jechuudha. Okay, odd number pattern jechuudha. Lakkoofsa oodii yoo ta'e yoo oodii ta'e hayyee takkaa fi 3 jidduu meeqa jira 2 3 wanti 2 so kanaaf maal taata lakkoofsa kanarratti 2 dabaluudha. Maal taata 9 fi 2 meeqa ta'a takka 2 gisee dabalu 3 akkasitti deema jechuudha kunis. Arithmetic pattern maali arithmetikiin? Arithmetic pattern is also known as algebraic pattern. Akka patternii algebraati jechuudha arithmetic. Arithmetic pattern is the sequence lakkoofsa walitti aanee dhufu based on the addition or subtraction. Laala. Kutaa 12 jiran tokko sirriitti qabadda. Lakkoofsi arithmetic maal irratti hundaa'a? Sequence lakkoofsi tartiibni lakkoofsa arithmeticidha jennee ibsuudhaaf. Fakkeenya 2 3 4 6 7 hojii lakkoofsi kuni sequencein inni tartiibni inni hordofaa jiru kuni tartiiba maaliiti hoo patternii maaliiti jenneetiti ibsinuun maaliini yoo lakkoofsa itti aanu lakkoofsa jidduu jiru san irratti ilaala akka deemnuun yookaan abstract godhuudhaan jechuudha hiruudhaan lakkoofsa tokko lakkoofsa irratti ida'uudhaan yookaan maal godhuudhaan irratti ida'uudhaan yookaan irrisuudhaan jechuudha. Irraa irristee yookaan irratti ida'uudhaan kan argattu jechuudha. Arithmetic sequence. Let example. Fakkeenyaaf ilaallu. Fakkeenya patternii lakkoofsa kanaatti jira. As 0 jidduun tun banaa. Asiinis banaadha. Lakkoofsa 14 jidduu jira mire. Lakkoofsi kun akkana deemaa dhufee jidduu tana maaltu jira? Katti aanu 14 yoo ta'e lakkoofsi isatti aanu hoo maal ta'a? Hiiris arithmetic jechuudha. Fakkeenyaaf arithmetikiidhaa fi mitii isaa itti dabaafnu 4 fi 2 jidduu meeqa jira lakkoofsi 2 tanuma dabaafta. 6 fi 4 fi 6 jidduu 2 jira. 8 fi 6 jidduu 2. Amma 14 fi lakkoofsa kanaa fi 10 jidduu meeqa jira 2 jira. Haa asirratti gizee 2 daana meeqa ta'a? 10 ida'uu 2 2. Agartee hayyee amma 12 kanarratti 10 fi 2 jidduu meeqa jira 2 jira. 12 fi 14 jidduu meeqa jira 2 jira. Hayyee 14 ta'uu 2 daana maal ta'a? 16. Yaa saniifuu maal ta'a? Lakkoofsi
Direct lakkoofsa jidduu jiru laallatteetuma kudhanii fi kudhan irratti hogguu lamee daanamee kan lakkoofsa as lamaan jidduu jiru yookaan hawaasa lamaan jidduu jiru irratti dabalte jechuudha. Eenyu irratti kudhan irratti kudha lama. Asii kudha afur kana irratti hogguu bira dabalte kudha afurii fi kudha lamaa fi kudha afur jidduu meeqa jira? Lama jira. Hayyee kudha afur irratti gisee lamee daanamee meeqa ta'a? Kudha jaha. Hirfixa uumamaan bakka kana ida'uu yookaan irraa hir'isuudhaan harkattaa jechuudha. Fakkeenyaaf hir'isuun akka itti hirkattu kudha jaha irraa lama gisee hir'ifee meeqaan nu hafa? Kudha afur. Kudha afur irraa lama gisee hir'ifee meeqaan nu hafa? Kudha lamaan nu hafa. Akkasittis harkachuu dandeenya jechuudha. Nola. Kudha afurii fi kudha jaha fi kudha lama. So bifa kanaan itti deemuu dandeenya jechuudha. Geometric haa ilaallu. Geometric pattern is the pattern sequence number. Geometric kan jennuun kuni lakkoofsa tartiiba based on the multiplication and the division. Lakkoofsa tartiiba bifa akkanaa qabatee jiru kan paaternii qabu jechuudha. Paaternii ji'oomeetiriikiiti jennee isa san ibsuudhaaf lakkoofsi tokko as fakkeenyaaf diviizhinii fi baay'isuu fi maal jedhani hiruudhaanii jechuudha. Isuma fayyadamna. Artimeetikii maal fayyadamna? Baay'isuu fi multiplication and division. Kan ammoo abstraction and addition ni daana jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa jidduu jiru meeqa? Lama. Lakkoofsa jidduu jiru afur. Maal ta'a deemuu jira mala lakkoofsi kun? Hin beekne. Hayyee fakkeenyaaf lakkoofsi jidduu jiru afurii fi lama jidduu jiru meeqa? Lama miti. Lama maal ta'a deemuu jira? Baay'isaa deemuu jira jechuudha. Lama baay'isuu lama afur. Afur baay'isuu lama saddeet. Saddeet baay'isuu lama kudha jaha. Kudha jaha baay'isuu lama lama lakkoofsuma as jidduu jiru sana fuudheeti isaan hundaan baay'ifta jechuudha. Baay'isuun deemu kun. Gartee irratti dhiitaa jechuun baay'ifta lakkoofsanii. Lakkoofsaan eenyuun baay'ifta? Fakkeenyaaf isa kanaan baay'ifna. Hogguu baay'ifnaan maal ta'a? Lamaa jidduu jira as jidduu 32 baay'isuu lama 64. Gartee as jidduu lama jira miree lamaan furannee saddeet kanaa saddeet baay'isuu lamaa ta'u kudha jaha. Gartee hiruudhaan akkamitti hirkan? Hirree eegi. 32 lakkoofsa jidduu jiru meeqa? Lama. 32 lamaaf gisee meeqa? Kudha jaha ta'a. Agartee tarata kammoo maal godha? Ni baay'ifna. Lama baay'isuu 32 64. Hayyee that is geometric jechuun akkana jechuudha. Okay, find the black exercise kana dalee mee fakkeenyaaf 65 60 55 50 jecha gaddeemu jira. Lakkoofsi kun meeqa meeqaan gaddeemu jira? Eegasuma lamaan jidduu laallatta. Meeqa jidduu jira? 5 irrachaa deemu jira. Asirraa 5 irrisi 40. Asirraa 5 irrisi meeqa ta'a? 30. Fixxee hanganu. Identification sequence pattern sequence itti sequence lakkoofsa kanaa adda baasee artimeetikii jedhamoo ji'oomeetirikiidha. Hayya. Asidduu meeqa jira? Lakkoofsi meeqa jira? Afurii jira. Asidduu meeqa jira? Afurii jira. Asidduu meeqa jira? Afurii jira. Afurii jira. Meeqa meeqa ta'a? Afur. 20 laalamma. Asidduu meeqa jira? Afur. As lamaan jidduu afur. 16 jidduu afur. Kanaafuu maal ta'a? Wal fakkaataa eegatee maal ta'a? Asmaratti afurii taata. 24. Hayyee 28 akkasitti deemee jechuudha. Kana afur irratti ta'a. This is maal ta'a? Arithmetic sequence. Arithmetic. Okay. Find the black letter uses the following pattern. 15 22 29 36 43 hayyee artimeetikii dhamoo ji'oomeetirikiidhaan inni adda baasuudhaaf 15 22 jidduu meeqa jira? Meeqa jira? 15 fi 22 jidduu. Ishi mee 22 fi 8 jira. 3 5 jira. Achi booda as jidduu meeqa jira? 8 9 fi 29 fi 36 jidduu 10 43 of hayyee 3 13 maaltu jira jechuudha. Heer amma fakkeenyaaf as jidduu meeqa jira lakkoofsi kun ilaaluu dandeessa laal dura. Fakkeenyaaf kun 57 lakkoofsi kun 43. Amma fakkeenyaaf asirraa irrifta tara takka. Amma lakkoofsa kana yoo irraa irrifne mee eenyu harkan? Yoo asirratti meeqa idaane harkan? Fakkeenyaaf 5 asirratti yoo idaane meeqa ta'a? 5 7 jechuudha. Iyya 7. 7 jidduu jira 22. Haya 22 fi 29 jidduu 7. 29 fi 36 jidduu meeqa jira? 7. So maal kutaa 43 irratti 7 gisee idaane 50. Fixaanne lakkoofsa jidduu jiru bicha baafattee tokkotti goota 50. Lakkoofsa jidduu jiru 50. 85 irratti 7 gisee idaane meeqa ta'a? Irratti idaawana. Akkasii. Find the mean value of geometric idhaa jechuun geometric yoo ta'e maal ta'a?
fakkeenyaaf 24 laa 24 ta'a. Laa 96 48 24 amma jiyoomeetirii kee yoo maal jechuudha qabda jechuudha. Baay'isuu fi maltipiilikeeshinii inda diviizhiniidha jechuudha. Hiruu fi baay'isuu. Fakkeenyaaf 24 lamaaf gizeerra meeqa ta'a? Fakkeenya meeqa jidduu jira jidduu? 48 fakkeenyaaf 6 baay'isuu asii ol deemu ol guddachuu jira mire asii gubbaa gadi maftu asii ol deemifta. Lamaan deemu jira. Lamaan gisee baay'ifnee 48 baay'isa lama jechuudha. Soo maal goota? Meeqaan baay'isuu jira? Meeqaan baay'ate? Amma fakkeenyaaf 3 baay'isuu 2 6. 6 baay'isuu 2 12. 12 baay'isuu 2 24 baay'isuu 2 48 baay'isuu 2 96 jechuudha. Here is the mathematics of grade 10 dhaati. Yeroo dhufu yeroo lammaffaa kaartishaan product system irraa jalqabna. Akka isin galu abdiin qabaa. YouTube keenyallee subscribe godhaadhaa. Yoo isin hin galle bakka isin hin galle irra isin deebina. Nagaatti naa jiraadhaa. Ciao Chelsea.